Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne isin dhageessifnaa hanga xumuraatti waliin akka turtanis naffeerraa oduu dursuun an Amin Shubbiseetii gara oduutti isin dabarsaam. Somaaliilaand baqattoota Itoophiyaa sanada seeraa hin qabne baasuu jalqabde. Somaaliilaand keessatti bulchiinsa Puuntland lammiilee Itoophiyaa 1,000 ol magaalota Gaarowii fi Basaasoo irraa baase torbaan muraasa booda poolisiin bulchiinsa Somaaliilaand baqattoota Itoophiyaa waraqaa seera qabeessaa hin qabne ari'uudhaaf duula jalqabeera. Konkolaattonni poolisii kaleessa ganama naannoo gabaa magaalaa Hargeysaatti sakatta'uun lammiilee Itoophiyaa seeraan ala Somaaliilaand keessa jiran to'annoo jala oolchaa jiraachuun mul'achuu Shiiraan gabaaseera. Lammiileen Itoophiyaa hedduun waraqaa baqattootaa viizaa yookaan hayyama hojii qabatanii Somaaliilaand keessa kan jiraatan ta'us waggaa waggaan kanneen lakkoofsi isaanii guddaa ta'e seeraan ala aanicha seenaa jiraachuu aanga'oonni ni dubbatu. Aanga'oonni Somaaliilaand tattaaffii baqattoota baasuu yeroo dhiyootti godhame irratti yaada ifatti hin kenninem. Baqattoonni kunneen hedduun isaanii sabaan Oromoo yoo ta'an hojii isaanii galii xiqqaa argamsiisan irraa kaasuudhaan akka hojjetaa jiranii fi akka konkolaataa dhiquu fa'aa irratti kan bobba'an ta'us ni dubbatama. Puuntland keessatti aanga'oonni yaaddoo nageenyaa kaasuun baqattoota sanada seera qabeessaa hin qabne irratti tarkaanfii fudhatan cimsuu isaanii gabaafameera. Aanga'oonni biyyoota garaagaraa tokko garee shororkeessaatti farrajame ISIS waliin hidhata qabu jechuunis shakkii qaban himaa jiru. Awaash Fantaalletti gaaziin miiteen gadhiifamuu dabalaa dhufuun dhoo'insa volkaanoo mudachuu akka danda'u ibsame. Naannawa Awaash Fantaalletti ji'a darbee gaaziin miiteenii gadi lakkifamuu hordofeem taateen kun dhoo'insa volkaanoo dhaqqabsiisuu akka danda'u Yuunivarsiitii Finfinneetti Piroofeesara Ji'oosaayinsii kan ta'an Xeenaalam Ayyanaw akeekkachiisaniiru. Piroofeesara Xeenaalam afgaaffii dhiheenya kana miidiyaa mootummaa waliin taasisaniin ji'oottan lamaan darban keessa kirkira lafaa wal duraa duubaan gammoojjii Rift Vaalii Itoophiyaa keessatti mudachaa akka ture ibsaniiru. Hariiroo taateewwan kirkira lafaa fi dhoo'insa volkaanoo gidduu jiru yeroo ibsan wanti amma Awaash Fantaalletti mul'achaa jiru sochii volkaanoo duraa wajjiin akka wal simatus hubachiisaniiru. Bishaan ho'aan akkaataa idileetti lafa jalaa ol bahu garuu Awaash Fantaallee keessatti gaaziin miiteenii gadhiifamuun isaa dabalaa dhufeera jechuunis kaaseera. Gurraandhala 20 bara 2025 irraa eegalee gadi lakkifamni gaazii miiteenii itti fufinsaan dabalaa dhufeera. Kunis sochii lafaa jalaa guddaa agarsiisa jechuun kaaseera. Piroofeesar Xeenaalam gaaziin miiteenii akka gadi lakkifamu kan taasisu yeroo baay'ee wal nyaatinsa keemikaalaa orgaanikii gadi fageenyaan awwaalame yeroo manca'e bishaan waliin wal nyaatu ta'uu ibseera. Gaaziin miiteenii gaazota dhoo'insa volkaanoo wajjiin wal qabatan keessaa tokkodha. Kunis miiteenii itti fufiinsa dabalaa isaatiin balaa sochii volkaanoo mudachuu akka danda'u kan agarsiisu ta'uu naannoo sanatti of eeggannoon cimaan gochuu akka barbaachisus ibsa godheera. Qabeenyi ji'ootarmaalii Itoophiyaa qabeenya anniisaa gatii guddaa qabu ta'us Piroofeesarichi gaaziin miiteenii gadi lakkifamuun yaaddessaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. Miiteeniin ho'a ol ka'uuf gumaacha waan qabuuf qilleensa keessa ol ka'uu ta'uun naannoo jiran keessa jiraachuu biqiltootaa fi bineensota bosonaa irrattis dhiibbaa hamaa geessisuu akka danda'u ifa godhaniiru. Kuufama gaazii naannoo sana jiru itti dhiheenyaan hordofuun barbaachisaa ta'uu kan ibsan yommuu ta'u, aanga'oonni sirna akeekkachiisa dursaa fi tarkaanfiiwwan of eeggannoo hojii akka oolchanis dhaamaniiru. Sochii gaazii miiteenii gara sochii volkaanootti yoo ce'e jiraattota naannoo eeguuf tarkaanfiin iddoo jijjiirraa fudhatamuu qaba jechuun Piroofeesar Xeenaalam akeekkachiisa kennaniiru. Dhuma baatii fulbaanaa bara 2024 irraa eegalee naannoo Affaar, Amaaraa fi Oromiyaatti wal duraa duubaan kirkira lafaa guddaan mudateetiin jira. Kanneen keessaa inni humna guddaa qabu kirkira lafaa reektar iskeelii 6.2 naannoo Oromiyaa magaalaa Matahaaraatti gurraandhala 14 bara 2025 darbe ta'uun mudatee himeera. Akka gabaasa kanaan dura gabaafamaa ture agarsiisutti naannoo Affaar godina Gaabii Raasuu aanaalee Dulaasaa fi Awaash Fantaalleetti kirkira lafaa irra deddeebiin mudateen namoota buqqa'an 55,000 ol kaampii seenuun gargaarsa namoomaa argachaa jiru. Kanaan haala naannoo Amaaraatti namoota 10,000 ol naannoo Oromiyaatti ammoo namoota 20,000 ol sababa kirkira lafaa kanaan buqqa'uu isaanii ragaan garaagaraa ni agarsiisa.
Loltoonni Itoophiyaa ergama nagaa kabachiisaaf Somaaliyaatti akka bobbaafaman biyyoonni lamaan waliigaltee irra gahaniiru. Ajajaan waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa guraandhala 22 daawwannaa Somaaliyaatti taasisan hordofeem biyyoonni lamaan ibsa waloon baasaniin raayyaa ittisa Itoophiyaa qaama humna eegaa nagaa kabachiisaa Somaaliyaatti bobba'e awsoom ta'uun akka bobbaafamu waliigaltee irra gahaniiru. Daawwannaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa taasisan kun jalqaba baatii guraandhalaa keessa ministeera muummee Itoophiyaa kan ta'an Dr. Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud Finfinneetti walga'ii gaggeessan hordofe. Akka ibsa kanaatti mariin Moqaadishootti gaggeeffame nageenya naannawaa fi barbaachisummaa nageenyaa fi tasgabbii eeguu irratti kan xiyyeeffatu ture. Jilli Itoophiyaa maricha irratti hirmaate hoogganaa tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa Redwaan Huseenii fi qondaaltota biroo kan hammatedha. Gama Soomaaliyaatiin ammoo hoogganaa raayyaa ittisaa Soomaaliyaa Meejar Jeneraal Odaawaa Yuusuf Regee fi Daayirektarri Ejensii Odeeffannoo fi Nageenya Biyyaalessaa Abdullaahi Muhammad Alii dabalatee aangawoonni birootis keessatti hirmaataniiru. Waliigalteen kun kan godhame jalqaba bara 2024 Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduu waliigaltee ulaa galaanaa mallatteeffamuu hordofee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu wal dhabdeen uumamuu kan itti hordofsiisedha. Soomaaliyaan waliigaltichi birmadummaa koo sarba jechuun yeroo garaagaraatti mormii cimaa dhageessisaa turteerti. Deebii kanaaf Soomaaliyaan Itoophiyaan qaama humnoota gamtaa Afrikaa jalaa Soomaaliyaatti bobba'uu hin taatu jechuun hariiroo waraanaa Masrii waliin qabdu cimsitee itti fufte. Kanaanis loltoonni Masrii gara Soomaaliyaa akka bobbaafamanii fi meeshaa waraanaa garas akka ergan walii galanii turan. Haa ta'u malee waliigaltee Ankaaraa haala mijeessummaa pirezidaantii Tarkii Raasib Xayyib Erdogaaniin ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud waliin mallattoo kana kan geggeeffame biyyoota lamaan gidduutti ture. Amajjii bara 2025 keessa jilli ministeera ittisaa Itoophiyaa Aayishaa Muhammadiin durfamu daawwannaa hojii Soomaaliyaatti taasiseen Itoophiyaan humna nagaa kabachiisaa haaraa Soomaaliyaa keessatti ergama haaraa kennameef bobbaafamu awsoom bu'a qabeessa taasisuudhaaf Soomaaliyaa wajjin tumsuuf waliigaltee ibsaniiru. Ibsi waloo biyyoonni lamaan baasan kun Itoophiyaan Soomaaliyaa waliin walitti dhufeenya qabduuf mootummaa federaalaa Soomaaliyaa bakka seensaa tokkicha ta'a jechuudhaan waliigaluu isaaniitiin cimsee ibseera. Irra deebiin birmadummaa Soomaaliyaa fi tokkummaa daangaa kabajuudhaafis kan mirkaneeffameera jedhan. Meeshaaleen kontiroobaandii birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 55 olitti tilmaamaman to'atamuun himame. Guraandhala 7 hanga 13 bara 2017tti hordoffii taasifame meeshaaleen kontiroobaandii birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 55 olitti tilmaamaman to'atamuu Komishiiniin Gumurukaa beeksise. Meeshaaleen karaa seeraan alaa gara biyya keessaa seenuudhaaf turan birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 36.8 baasii fi kan karaa seeraan alaa gara biyyoota alaatti bahuuf turan birrii miiliyoona 18 baasan dameewwan gumurukaa garaagaraatti to'atamuun ibsameera. Uffataaleen, meeshaaleen elektirooniksii, bunni, midhaan dheedhiin, meeshaaleen qaama jijjiirraa konkolaattotaa, faayaalee jimaa, baalli sammuu namaa hadoochuu fi qorichaaleen garaagaraa kan keessatti hammataman ta'us dubbatameera. Dhimmichaan wal qabatee shakkamtoonni 17 fi konkolaattonni 8 to'annoo jala ooluun himame. Sirni awwaalcha Hassan Nasrallaa haala ho'aa ta'een gaggeeffamuun himame. Hoogganaa Hezbollaa kan ta'anii fi Israa'eliin kan ajjeefame Hassan Nasrallaa guyyaa har'aa haala ho'aa ta'een awwaalchi isaa gaggeeffameera. Israa'el haleellaa qilleensarraa Beeruut irratti raawwatteen nama ganna 64 kana ajjeesuu ishee erga ibsitee booda Hezbollaan hoogganaa isaa Sheikh Hassan Nasrallaa mirkaneesseera. Hoogganaa sochii hidhattoota Islaamummaa Shi'aa Libaanos kan turan Nasrallaan namoota baha giddu galeessaa keessatti beekamaa fi dhiibbaa ol aanaa qaban keessaa isa tokkodha. Nasrallaan ajjeefamuu isaatiin dura sababii Israa'el na ajjeesti jedhanii sodaataniif waggoota hedduu duratti hin mul'anne jechuun kaafamaa jira. Hizbollaan hooggansa Nasrallaa jalatti loltoota garee hidhattoota Filistiin kan ta'an Hamaas akkasumas milishoota Iraaqii fi Yemen keessa jiran leenjisuudhaaf kan gargaare yommuu ta'u, Israa'el irratti fayyadamuufis misaayilotaa fi rookettoowwan hedduu kalaqeera. Hassan Nasrallaa gaggeessaa amantaa Shi'aa fi erga gurraandhala bara 1992 kaasee Libaanos keessatti dursaa garee Hizbollaa ture. Hizbollaan waraana biyyaalessaa Libaanosiin alatti humna waraanaa mataa isaa kan qabuu fi biyyattii keessatti akka paartiiwwan siyaasaa ijoo tokkootti kan ilaalamudha.
Zelenskiin nagaa akka bu'uudhaaf aangoo koo gadhiisuun barbaachisaa yoo ta'e aangoo gadhiisuuf qophiidha jechuun dubbate. Pireezidaantii Yukureen Volodimir Zelenskiin jalqabbii waraanichaa waggaa sadaffaa ilaalchisee gaafiif deebii gaazexeessitoota waliin taasisaniin nageenya akka bu'uuf pireezidaantummaa isaa dhiisuun yoo barbaachisaa ta'e dhiisuudhaaf fedhii akka qaban himaniiru. Waraanni Raashaa fi Yukureen erga eegalee waggaa sadaffaa xumuree arfaffaa eegaluufi jedhamaara. Nagaan kan bu'uuf dhugumaa hojii koo kan dhiisu na barbaachisa taanaan dhiisuuf qophiidha kan jedhan pireezidaantichi yoo haalli akkasii jiraate aangoo koo kana miseensummaa naatoon jijjiiruu nan danda'as jedheera. Zelenskiin kana kan dubbate yaada pireezidaantii Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp jalqaba torbee kana Zelenskiin abbaa irree filannootti hin amanne jedhanii waamaniin booda yeroo jalqabaatiif kan dubbatedha. Yaadicha irra deebiidhaan dilbata kan kennan ani hin mufanne garuu abbaan irree ni mufata jechuun caamsaa bara 2019 karaa dimokiraatawaan filatamuun aangoo fudhachuu koo nan beeka jechuun dubbateera. Itti dabaluunis ani waggoota 20 booda osoo hin taane har'a Yukureen irratti xiyyeeffataa jira waggoota kurnanii miti kanan aangoo irra jiru jechuunis kaaseera. Akka seera Yukureenitti filannoo seeraa waraanaatiin kan addaan cite yommuu ta'u, seerri waraanaa kun erga Raashaan gurraandhala bara 2022 weerara guutuu raawwattee kaasee hojii irra kan oolaa jirudha. Zelenskiin wiixata hanga hooggantoota biyyoota dhihaa waliin mari'atanitti kaan isaanii qaamaan Kiyev keessatti immoo kaan toora intarneetii irratti waraana booda dhimma nageenyaa irratti US hin argamne haa ta'u malee biyyoota hedduu waliin mari'achuu isaanii ifa godhaniiru. Mata duree Yukureen naatootti makamuu jedhu walgahii kana irratti kan dhihaatu kan ta'ee fi mariin kun akkamitti akka xumuramu hin beeku jechuun Zelenskiin dubbateera. Dhimma dubbii Tiraamp ilaalchisee Zelenskiin pireezidaantii Ameerikaa akka michuu Yukureeniif jaarsummaa Kiyev fi Mooskoo ta'uu caalatti akka ilaaluu barbaadanis dubbateera. Dhugumatti qoodni US jaarsummaa gidduu seentummaa qofa ta'uu hin qabu sun qofti gahaa miti jedhee kan dubbatu Zelenskiin White House gargaarsa waraanaa hanga har'aatti taasise gara fuulduraatti kennuu danda'uun albuuda uumamaa Yukureen doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu akka argatu gaafachuu isaatiin pireezidaantiin Zelenskiin gargaarsa Ameerikaa hanga ammaatti akka liqaatti osoo hin taane akka gargaarsaatti kan waliigalleedha jechuunis dubbateera. Waliigaltee nageenyaa akka jecha isaatiin dhalootatti kaffalamu irratti walii hin galle kan jedhan yommuu ta'u, waa'ee waliigaltee albuudaa ta'uu danda'u yoo gaafataman Zelenskiin waliigaltee irra ga'aa jirra jechuun qondaaltonni Yukureenii fi Ameerikaa wal qunnamaa turuu dubbateera. Hoogganaan Yukureen kun nuti qooduuf qophiidha jedhanii iyyuu garuu Washingtan jalqaba pireezidaantii Raashaa Vilaadimiir Putiin waraana kana akka xumuru mirkaneessuu akka qabdu ifa godheera. Hoogganaan Yukureen yaada nagaa wixinee Doonaald Tiraamp dhiyeessan irratti yoo walii hin galle ta'e ammoo adeemsi waraanaa barame kan itti fufu ta'uu danda'ullee yaadotni dhiyaataa jiru. Waliigaltee nagaa ta'uu diduu irratti waldhabdeen dippiloomaasii itti fufee kan jiru yommuu ta'u, Yukureen michoota Awurooppaa fi Ameerikaa akkamitti waldhabdee kana akka xumuran yaadota garaagaraa dhiyeessaniiru. Ameerikaa fi Raashaan torbaan Saawud Arabiyaatti marii taasisaniin mariin kun Yukureen dabalatee bakka bu'oonni Awurooppaa osoo hin hirmaanne hafeera jechuunis qeeqa qabu kaaseera. Kun ammoo aanga'oonni Awurooppaa yaa'ii ariitiin qophaa'e Paaris keessatti kan gaggeeffameef sababa ta'eera. Zelenskiin Yukureen tarii Ameerikaa fi Raashaa keessa akka hin baane qeequun Tiraamp bakka odeeffannoo sobaa Mooskootti bulfamu keessa jiraachuu isaa dubbateera. Pireezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon tibbana Washingtan DC'tti kan daawwatan yommuu ta'u, muummicha ministeeraa UK Saar Kiir Staarmar ammoo kamisa achitti ni argamu jedhamee eegama. Saar Kiir Staarmar ifatti Zelenskii deeggaruun UK'n deeggarsa meeshaa waraanaa Kiyeviif qabdu irra deebi'anii ibsuun yoo Tiraamp waliin dubbatan barbaachisummaa abbaa biyyummaa Yukureen irratti akka mari'atanis ifa godhaniiru. Ministeerri Neezerlaand erga hojjetaa harka kaa'ateen booda aangoo gadhiisuun himame. Ministeerri daldalaa Niwuzilaand Aandireew Baayilin torbee darbe hojjetaa tokko irra harka kaawwachuu hordofee qeeqa mudateen aangoo gadhiisuun himameera. Gochi kunis amala ola'aantummaa jedhamuun kan ibsame. Baayilin wiixata har'aa taatee uumame kana irratti gaddi cimaan natti dhagahameera jechuun aangoo akka gadi lakkisuus ibseera. Haa ta'u malee ammas miseensa paarlaamaa ta'ee akka itti fufu garuu dubbateera. Aangoo gadhiisuun ministeerichaa kun kana dabalataan baatii onkololeessaa darbe keessa hojjetaa mana wayinii tokko mo'amaa jechuun arrabsuun hordofe qeeqni hamaan isa mudatee turuun ni yaadatama.
Dhaabbileen ijoon US ergaa Elon Musk akka lagatan hojjettoonni himan. Ejensiiwwan ijoo US hojjettoonni isaanii ergaa imeelii Elon Musk itti ergeef deebii akka hin kennine himaniiru. Elon Musk dhaabbileen kun torbaan darbe keessa waan dalagaa akka turtan akka barreeffamaan gabaaftan jechuudhaan kan dubbate sababeeffachuudhaan dhaabbileen garaagaraa isa lagachaa jiraachuun himameera. Dhaabbileen Elon Muskitti ergaa akka hin deebisne jedhanii dhaaman keessaa FBI, Ministeera Dhimma Alaa fi Peentaagoon fa'aadha. Hooggantoonni dhaabbilee biraa ergaa Eloniif deebii akka hin deebifne kennan deebisuudhaan dura gorsa akka argatanis dubbataniiru. Musk hanga ammaatti wiixataa gara galgalaatti ergaa deebisuu diduun akka hojii fedha ofiin gadhiisuutti ilaalama jechuun dubbateera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma imeelii kanarratti ammatti wanti dubbate jiraachuu baatus Elon Musk waliin waan hojjetuuf harka keessaa akka qabus ni dubbatama. Erga gaafa sanbata galgala hojjettoota federaalaa miiliyoonaan lakkaa'amaniitiif ergameen boodam ergaan kun erga Tiraamp hojii Musk ajajuudhaan kana caalaa tarkaanfii cimsuu akka barbaadan dubbatanii miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessanii kan hordofedha. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduun hanga ammaatti isiniif himne kanuma waan waliin turtaniif galatooma.